kiyya suni gara ji'a lamaa yookiis immoo ji'a kana keessa inni dhukkuba ture. Inni dhukkuba osuma dhukkubsatu mana yaalaa osuma deddeebi'aa jiru jechuudha. Kaleessa galgala addunyaa kanarraatti boqote jechuudha. Balaa tasaatiin jechuudha. Dingataa makiinaa itti dhufee jaallee gosa jechuudha. Marfee waraannatee ture jechuudha. Marfee waraannatee ture kaleessa galgala immoo addunyaa kanarraa jechuudha. Egaa akkamitti kanaan as baate jechuu dandeessu garuu dafee himachuudhaaf miira ittiin ibsu hin beeku jechuudha. Addunyaa kanarraa boqotee jira jechuudha. Waan argamee badutti hin gurguriin. Namoonni yeroo baay'ee gaafa jireenyi isaanii toluu fi gaafa waan garaa isaanii raawwatee milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Nagaan akkam jirtu fayyaa keessanii? Anis nagaadha. Guyyaa irraa kana jechuudha. Gaddanatti dhaga'ame ibsachuuti kanan dhufe. Innis kanan dhufe maali yoo jettanii akkuma jalqabamaatti irratti argitanii jaalallee koo yeroo dheeraa akkasumas illee nama garraamii nama yeroo hundumaa si wajjin deddeebi'u eessaa argatte namoonni an jettan jirtu jechuudha. Namoonni jaalallee koo sana wajjin siin quunnamsisee jiru jechuudha. Yeroo baay'ee garuu jaalallee hin qabuun isiniin jedheen isin goyomsa jechuudha. Yookiin abbaa manaa hin qabuudhaan isin goyomsa. Har'a garuu jaalallee koo sanaaf yookiis immoo gadda ani qabu ibsachuuti kanan dhufe. Innis jaalalleen koo qorra aduu bona osoo hin jedheenii haala hundumaa keessatti jechuudha. Haala hundumaa keessatti na wajjiniin ture jechuudha. Miira akkamitti akkan ibsu hin beeku jechuudha. Na wajjiniin ture, na gorsaa, na wajjiniin bakka waan an argu hundumaa nama hirmaatuu fi nama fudhatudha jechuudha. Keessaa ga'ee hundumaa kan qabudha. Adda dureetti iyyuu rakkoo tokkoo fi dursee kan saaxilamu jaalallee koo sana ture jechuudha. Jaalalleen koo sun egaa akkuma isin beektanii nama amanamaadha. Nama haala hundumaa keessatti na wajjin deddeebi'uudha jechuudha. Jaalallee keessanaatti wal nu barsiisi namoonni jettan jirtu kanneen isin barsiifne jiru. Kanneen immoo akkasumas immoo amala isaa isinitti hime tokko ni jirtu. Isaan dhaabbatanii hedduu dinqisiifataas turtaniitu jechuudha. Namoonni gargar bahi jaalallee kee kanatti naan jettanis immoo ni jirtu jechuudha. Har'a garuu gammadaa isiniif. Ana jalaa ani nan gaddaa isin gammadaa garuu. Innis jaalalleen kiyya suni gara ji'a lamaa yookiis immoo ji'a kana keessa inni dhukkuba ture. Inni dhukkuba osuma dhukkubsatu mana yaalaa osuma deddeebi'aa jiru jechuudha. Kaleessa galgala addunyaa kanarraatti boqote jechuudha. Balaa tasaatiin jechuudha. Dingataa makiinaa itti dhufee jaalallee koo sana jechuudha. Silattuun dhukkuba ture. Gadduumti immoo marfee waraannatee ture jechuudha. Marfee waraannatee ture kaleessa galgala immoo addunyaa. Egaa akkamitti kanaan as baate jechuu dandeessu garuu dafee himachuudhaaf miira ittiin ibsu hin beeku jechuudha. Addunyaa kanarraa boqotee jira jechuudha. Jaalallee koo sana egaa biyya sittaa salphatu iddoo ati deemte hundumtuu siin jedha. Garuu osoo natti himteettee dursitee wantoota hedduun sirreeffadha yookiis immoo naga qopheeffadha ture jechuudha. Akkasitti jaalalleen koo na jalaa boqotee jira jechuudha. Jaalallee koo sana baay'ee tokko jaalladha jechuudha. Namoonni hedduun garuu jaalallee koo sana kanneen jaallatan jirti kanneen hin jaalannes jirtu jechuudha. Jaalalleen koo sun garuu waan hundumaa waliin dandeenyaa narraa addan ba'uu anis isarraa addan ba'uu na jaallata isa jaalladha iccitii kootti ni madda dafee balaa guddaa keessatti yoon seenuuf kee dafee dura seena jechuudha. Jaalallee koodhaaf garuu dafaati. Argitanii jirtu. Jaalallee koo kanatu narraa boqotee jechuudha. Jaalallee sadiin qaba. Jaalallee sadan sana keessa jaalallee inni kun baay'ee jaallatamaa ture. Egaa addunyaa kanarraa boqotee jira jechuudha. Namoonni rifattanii jaalallee koo kanadha jechuudha. Kan addunyaa kanarraa na jalaa boqotee. Irraa saaqama yookiin immoo laaxamaa ture. Iddoon laaxamuu sanatti immoo irraa muree yaaduudhaan kaasaa ture. Akkasumallee miillaaci wantoota garaagaraan akkasirraa saaqaa ture. Amma garuu gaddal kan jechuudha. Osoo rafuu harkuma kiyyaan qarxan godhan jasse jechuudha. Kanaaf jaalalleen koo kun addunyaarraa boqotee jira. Warroonni jaalallee keetiin gargar bayinaan jechaa turtan baga gammaddanii garuu sun. Baga gammaddan kunoonni addan irraa baheera jechuudha.
Kana booddee firraa muree buusuudha jechuudha wanta natti hafe malee bu'eera kalas. Ani garuu wanta isiniin jedhu jechuudha. Oroon rifattan miira rifaatii keessaa ba'aa jechuudha. Jaalallee koo naaf awwaalaatii dafaa koottaan isiniin jedha. Waan nyaatamu dhugamu fidaa koottaa. Waa tokko isinii hima jechuudha. Calaqqeen addunyaa kanarraa tokkittiin kan dhaabbattee haftu hin jirtu. Dhala namaa maan taane sooressaa fiyyeessa isa qabu isa hin qabne wanti addunyaa kanarraa kamiyyuu calaqqeedha. Yeroodhaaf si jiraata, yeroodhaaf si wajjin hin deddeebi'a, yeroodhaaf qofa hundisaa jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee hojiin qabdu, hojiin hojjettu, akkamitti qeensa guddistaanaan jettan ni jirtu jechuudha. Jalqabarratti dhiifama kanan gaafadhu jechuudha. Waldaa kiristaanaa marayyuu dhiifaman jedha jechuudha keessattuu jechuudha. Sababiin isaa ani jaalladheen guddisa miti yookiin immoo natti tolee miti. Amma fakkeenyaaf qeensa ni horadha miti hin guddata jechuudha. Ni dhiisallee jechuudha. Badaangas mara qeensa qoraa akkas akkasiisaa dhimma san qabu jechuudha. Yeroo mana barnootaa baradhullee jechuudha. Yeroo mana barnootaa baradhullee qeensi kiyya kurnanuu gurguddaadha jechuudha. Kurnanuu ijoollee wajjin waliin baratan ni beeku jechuudha. Kurnan isaa gurguddiseen niin ta'an jechuudha dhimma qabu. Garuu isaasitti garuu baradhee jira jechuudha. Akka inni sirriin taane cubbuu guddaa akka ta'e nan beekaa baradheera jechuudha keessattuu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni yeroo baay'inatti horiitanii yoo suuraas ta'e yeroo viidiyoo iskiriinshuut gootanii maanni qeensa keenaan jettanii na ergitanii na loltan ni jirtu. Isiniin nan jaalladha. Sababni isaayyuu dogoggora kootti maaliif guddistaa cubbuudha naan jettanii na gorsuu keessan hedduun isin jaalladha jechuudha. Kana malee ani fedha guddisuu qabaadhe osoo hin taane achumarraan warra kayyoo murellee jechuudha. Kana waa tokko faa yookiis waa tokko baasa kan jedhu nan kaasa sana booddee hin guddata jechuudha. Qeensi koo akkasi. Hojiin cabsuu hin hojjettu dibbiin kan hin hojjedha. Kana kiyya hojjetu hin jiru yoo dhugaa dubbanna jechuudha. Nama na bukkee jiru na beeka jechuudha. Hin cabu qeensi kiyya jechuudha. Kanayyuu ani lafas ni shaffata. Wanta hundumaa qodaa sana dhiqa wanta hin goone unkaanuu kaatuuti wayyaa unan miica harkaan jechuudha. Garuu hin cabu. Hin cabu yeroo isaatti lallaafa hin gaggalagala akka laastikii jechuudha. Dhumarra garuu deebee gogaa jechuudha yookiin jabaata jechuudha. Kanayyuu halkan osoo hin rafuu jechuudha akkasuma of godhee jechuudha. Harka kootiin rafuun ofirratti cabse jechuudha. Asumarraa asirra laaxamee hin bu'e jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Ani garuu asirratti dhaamsa isiniif qaba. Mul'ata kee waan argamee badutti hin gurguriin. Namoonni yeroo baay'ee gaafa jireenyi isaanii toluu fi gaafa waan garaa isaaniif argatanii mul'ata isaanii gurguranii kaayyoo isaaniis dagatanii lafa yeroo dheeraa hin tursinetti kufanii hafu. Achii garuu booddee keessaa ka'uudhaaf hin gangalatu. Nama fiigee isaan qaqqabu barbaadu garuu nama hin argatan. Inni isaan kalees abdatanis isaan dhiise sokka. Hiriyyaa ta'u, firaa ta'u, ollaa ta'u yookiis wanti isaan abdatan sun isaan dhiise sokka. Yeroo sana garuu qofaatti hafu. Fakkeenya isiniif haa taatu. Qeensi kun kaleessa dheengadda hin miidhagdi turte. Hin bareeddi turte. Akkasumas nan jaalladha turte. Namoonni jaallatan jirtu. Namoonni jaallannes jirtu. Kanaafiyyuu kaleessa dheengadda kutuu kanan iseef jaalladheen asumarraa wanta isinii jechuudha. Jaalladhee kaa'e mitire jaalladhee ofirraan kaa'e. Garuu jaalladheen guddisee osoo hin taane erga guddatee qofa jaalladheen naan hin kaa'e. Har'a garuu na dhiiste sokkite. Ana qofatu qofaatti hafe. Akkasumas wanti addunyaa kanarraa hin darba. Rabbi tokkicha qofaatu dhaabbatee hafa. Akkasuma gaafatti jiraattuuf mul'ata kee fudhattee manaa baatu namoonni jaallatan hedduudha. Namoonni jibbanis hedduudha. Garuu gaafa warri jaallatanis warri jibbanis lafatti hafanii siifi mul'ata qofatu walitti hafa. Anaa fi anatu walitti hafe. Kun na dhiiftee deemgalee kanaafiyyuu obbolaako waan addunyaa irratti argamuuf jettanii waan yeroodhaaf jettanii foon keessaniif jettanii mul'ata keessaniif kaayyoo keessaniif eenyummaa keessan isa sirrii hin gurgurin. Namatti hanga barbaaddan dhiyaadhaa. Keessa keessan keessaa osoma haasoftanii raacitii hambifadhaa. Guutummaa raacitii of keessaa fuutanii yoo nama laattan bor wanta ittiin buqoo bukeeffattu dhabdu. Akkasumas mul'ata keessan gaafa hartanii namaaf laattan bor mul'ata ittiin sochootu dhabdu. Kanaafiyyuu waan hundumaa irratti of eeggannoo godhachuu waan addunyaa irratti mul'atu irratti ija ofii kaawwachuu dhiisuu mul'ataa fi eenyummaa fi kaayyoo ofii duukaa fiiguun galma jireenya boriiti. Kanaafiyyuu qeensi na dhiise tokkos saaraan achitti hafteetti eenyu wajjin mul'ataaf kaayyoo ishee wajjin
addunyaan illee akkuma kanaafiyyuu mul'ata kee akka argite gurguruudhaaf sarootatti yookiis nama si fayyannetti hin haasa'in. Eenyummaa kee immoo namatti muudhaaf yeroo baay'ee rakkatiin kallattii garaagaraatiin agarsiisuudhaafis hin fiigin. Inni hojii kee fi eenyummaa kee hojii kee beeku si jaallata. Hojii kees eenyummaa kees karaa salphaatiin hubata. Ati garuu mul'isuudhaaf gonkumaa hin yaaliin. Yoo akkas taate immoo yeroo muraasa booddee malee yeroo booddee immoo gadi bu'a. Galatoomaa.